harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf walitti qindeeffannee isin dhageessifna hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jenna. gara bal'ina oduutti cica'uudhaan duratti al tokko matootti oduu isin dhageessisuudhaan kan jalqabnu ta'a. manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii ariifachiisaa guyyaa kibxataa irraa ooleen filannoo biyyoolessaa jaaffaa sababa weerara vaayirasii koronaatiif yeroo hin beekamneef dabree ture akka gaggeeffamu murtee dabarseeti jira. manni maree bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaadhaa guyyaa irraan tanaa walgahii ariifachiisaa gaggeesseen muudamaa kanaan dura muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad laatanii turan raggaasisaniiti jiran. obbo Lidatu Ayyaaloo wabii birrii qarshii 100,000 kafalanii mirga wabiitiin mana hidhaatii akka gad lakkifaman manneen murtee dabarseeti jira. kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu kanneenii fi kan birootis qabannee bal'ina isaa kan isinitti himnu ta'a hanga xumuraatti nu hordofaa isiniin jechaadha. warreen chaayinaalii keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan maatii chaayinaalii keenyaa taatanii akka nu hordoftan gamanumaan isin afeerra. manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii guyyaa irraa taa'een filannoo biyyoolessaa jaaffaa sababa weerara vaayirasii koronaatiif yeroo hin beekamneef dabree ture akka gaggeeffamu murteesseeti jira. dabalataa weerara COVID-19 to'achuudhaaf jecha sochiiwwan dhorkamanii turan akka eegalaman akkasumas manneen barnootaa cufamanii turan akka banaman manni maree bakka bu'oota uummataa guyyaa irraa murteesseeti jira. qophiin filannoo akka taasifamu murtaa'uudhaan malee filannoon yeroo akkam akka ta'u hin himamne. kana dura muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad mootummaan filannoo biyyoolessaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2013 keessa akka gaggeessuudhaaf yaada qabu ibsuunsaa ni yaadatama. manni marii bakka bu'oota uummataa akka beeksisetti filannoon biyyoolessaa jaaffaan yaada dhaabbii fayyaa addunyaatii fi inistituutiin fayyaa hawaasa Itoophiyaa kaaniin akka taasifamu gabaasuu fi yaadni murtee dhiyaachuus eeraniiti jiran. yaada kana kan dhiyeessan walitti qabduun koree dhaabbii dubartoota dargaggootaa fi hawaasummaa kan ta'an aadde Ababahaa Iyyooseefiiti turan. yaada dhiyaate irrattis yaada dhaabbileen fayyaa kennan hordofuudhaan filannoon taasifamuu akka danda'u ibsaniiti jiran. yaadni dhiyaate kunis sagalee mormii tokkoof sagalee maleessa yookaan namootaan sagalee illaatiin 8 akkasumas sagalee caalmiyaadhaan guyyaa irraan tanaa raggaasifamee ooleeti jira. manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaadhaa walgahii ariifachiisaa torban dabree fulbana 8 bara 2013 taa'een gabaasaa fi yaada ministeerri fayyaa haala dhibee COVID-19 irratti dhiyeessee dhaggeeffachuun isaa ni yaadatama. ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa yeroo of eeggannoo waan ta'eef of eeggannoo gaggeessaa filannoon taasifamuu akka danda'u yaada gabaasicha keessatti kaasaniiti turan. yaadni kunis akka ilaalamuuf koree dhaabbii dhimmoota hawaasummaa irratti akkasumas koree dhaabbii seera haqaa fi dimokiraasiitiif erganiin booda guyyaa irraa gara paarlaamaatti deebi'ee raggeeti jira. sadarkaa biyyaatti filannoon biyyoolessaa yeroo biraatti darbuus murtee kana darbuudhaan naannoon Tigraay filannoo addatti gaggeeffachuun isheetis ni yaadatama. filannoo paartii naannicha bulchaa jiru TPLF olaantummaadhaan xumure kanarrattis paarlaamaan gaafii kaasuudhaan irratti hin hirmaanne ture. ajjecha artist Hacaaluu Hundeessaan booda qondaaltonni siyaasaa hokkara uumameen himatamanii mana hidhaatti argamanis mootummaan filannoo keessaa nu hambisuudhaaf kana gochaa jira jechuudhaan mana murtiitti irra deddeebiidhaan yaada isaanii ibsachaa turuun ni yaadatama.
faallaa kanaatiin muummichi ministeeraa biyyattiidhaa yaada isaanii barruu beekamaa deekonomiks jedhamu irratti akka katabanitti riiformii bulchiinsaa gaggeessuudhaaf kan morman kanneen waldhabdee sabaa fi sablammootaa uumanidha malee siyaasaadhaaf jecha kan hidhaman hin jiran jechuudhaan yaada hidhamtoonni siyaasaa mana murtiitti kaasanitti deebii kan laate. gama biraatiin manni maree bakka bu'oota uummataa kanaan dura muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad ministeerota muudama laateefi ture guyyaa rantanaa raggaasisee ooleeti jira. kanneen keessaa ministeera raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qana'ii Yaadataa, abbaa alangaa waliigalaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos, ministeera saayinsii fi barnoota olaanoo Dr. Saamu'eel Ruqaatoo akkasumas ministeera albuudaa fi boba'aa injiinar Taakkalaa Uumaa gochuudhaan guyyaa har'aa sagalee caalmaatiin raggaasisee ooleeti jira. kanaan alaas abbootiin seeraa mana murtii 40 ta'an abbootii seeraa mana murtii sadarkaa jalqabaa 50 sagalee caalmaatiin muudama sirna kakuu raawwataniiti jiran. obbo Lidatu Ayyaalaw wabii birrii qarshii 100,000 kafalanii mana hidhaatii akka gad lakkifaman murtaa'eeti jira. obbo Lidatu Ayyaalaw mirga wabiitiin gadhiifamuu manni murtii olaanaa godina Shawaa Bahaa murteesseeti jira. birrii 100,000 kafalaniitis mana hidhaatii akka gad lakkifaman eeggamaati jira. durataan EDP Adaanee Taaddasaa BBCtti akka himanitti birrii wabiidhaaf gaafatame 100,000 qaama dhimmi ilaallatuuf galii ta'e obbo Lidatu gadhiisuudhaaf gara mana hidhaa Bishooftuu shakkamaan argamuutti akka imalaa jiran miseensa koree biyyoolessaa paartii dimokiraatawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Lidatu Ayyaalaw guyyaa 5 dura meeshaalee seeraan alaa qabachuudhaan himanni irratti banameeti ture. jalqaba kan qabaman ammoo ajjecha artista Caaluu hordofuudhaan magaalaa Bishooftutti hokkara dhalatee maallaqaan deeggarte jedhamanii to'annoo mana murtii Bishooftuu jala kan oolan ta'uunsaa ni yaadatama. abukaattoowwan obbo Lidatu kan ta'an keessaa tokko obbo Abdul Jabbaar Huseen kafaltii wabii barbaachisu raawwatamee boruu ganama mana hidhaatii gadhiifaman jechuudhaan dubbataniiti jiran. oolmaa daddachaa guyyoota 5 dura ture irratti himata irratti dhiyaate mormuudhaan mirgi wabii akka eeggamuuf gaafachuudhaan akka ture obbo Abdul Jabbaar ibsaniiti jiran. abbaan alangaa obbo Lidatuun labsii lakkoofsa 1172 bara 2012 bee keeyyoota 22 muraasa dirra kan jiru irratti meeshaalee waraanaa hayyama hin qabne qabatee sochee jechuudhaan himachuusaa ni yaadatama. abukaattoon obbo Lidatu ammoo namni tokko bu'uura labsii kanaan kan himatamuu danda'u yoo meeshaalee waraanaa lamaa fi isaa ol qabatee sochee jechuudhaan mormii isaanii dhiyeessaniiti jiran. ittisaa yaada isaaniitti irrattis abukaattoon obbo Lidatu yaada dhiyeessaniin obbo Lidatuun meeshaalee waraanaa hayyama hin qabne tokko qofa qabatanii kan turan yoo ta'u labsii kanaan himachuudhaaf bu'uurri seeraa akka hin jirres kaasaniiti jiran. manni murtii ittisa abukaattoowwanii ilaaluudhaaf yeroo argachuu baatullee mirgi wabii garuu akka eeggamuufiif murtee dabarseeti jira. bu'uuruma kanaan obbo Lidatu wabii birrii qarshii 100,000 kafaluudhaan akka bahanii dhimma isaanii ala ta'anii hordofaniif manni murtii murtee dabarseeti jira. maatiinis qarshii wabii eegsisu mana murtiitti qabsiisuudhaaf sochiirra akka jiran barameeti jira. kabajamtoota hordoftoota chaayinaalii keenya oduu sa'aatii kanaaf jennee isin biraan gahaa turre kana fakkaata. odeeffannoowwan yeroo waliin wal qabatanii fi hojiiwwan garaagaraa argachuudhaaf chaayinaalii keenya chaayinaalii caayaa sabiskiraayib laayik sheer godhuudhaan akka nu hordoftan akka maatii taatan gamanumaan isin gaafanna. har'aaf xumurree nageetti isiniin jenna. harka fuunee akkam jirtan kabajamtoota.